السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا كوجرة جرتو نغا كيساني فيوما الحمد لله أن نغا فيا كوتي سن اللي بك جرتان التربي نغا فيا سن هاتاسيسو إيقا مفرشا سن أرغا جرتان وكون جاهزة تجرى نموني إيدي الأفماتي كيساني بربادن كان اللي تو كان برا اللي تو بفا diizaanii yookiin bifa baay'ee tokko babbareedaa ta'e dhufee jira. Yeroo ammaa namoonni gaahmaatii keessanii barbaadan iidiidhaa fi ayyaanaaf dafaa ajajadhaan isiniin jedha. Kan akkana qophaa'aa bitachuu barbaadanis kan immoo tajaajiin akkasii hojjetamu barbaadanis hello jedhaa lakkoofsa asirratti argamuuni inshaallah bakka godina Jimmaa bakka kamittuu isin erguu hin danda'a. Akkaataan itti ergummoo makiinaatti isin ergaa. Maatiin keessan makiinarraa isinii fuudhu jechuudha. Akkasii malee fuudhee manaan isin qaqqabsiisuuf hin danda'u. Akkasii namoonni illee qaamaan dhufee fudhachuu barbaade qaamaanis dhufee fudhachuu danda'a. Namoonni immoo bakka garaa garaatti akka isin ergamu barbaadan isin erguu hin danda'a. Amma kan argaa jirtan kuni minxaafii isaallee dabalatee yoo barbaadanii minxaafii isaa waliin illee fudhachuu dandeessu jechuudha. Maachii godhaa baay'ee tokko bareeda. Sufraan isaa meetira 2, garaan isaa meetira 1. Sufraan meetira 2 ol hodhuun nama rakkisaa hin danda'amu jechuudha. Meetira 2 jechuudha dheerinni isaa, garaan isaa meetira 1. Sufraan laastikii isaa handanyaarraa firaashii 4 fi tiraasii 12 kun carqii firaashii 4 fi tiraasii 12 kan afamee jiru firaashii 3 fi tiraasii 9 jechuudha. 10, 11, 12 kun firaashiin tokko immoo kun. Egaa namoonni bitachuu barbaadan kana jaahiza kanas bitachuu dandeessu. Namoonni kan biraa ajajachuu barbaadanis immoo ajajachuu dandeessu. Carqii kafee ta'u, carqii faashinii ammaa ta'u hundinuyyuu jira. Arabiyaa majlisii wantoota barbaadan ajajachuu dandeessu. Yoo ani yuutuubii irratti poost gochuu dhiise waan an hojii dhiise seetanii jechuudha. Irra hedduun keessan hojii dhiiste moo akkamii jettanii na gaafattu jechuudha. Egaa haalli namaaf hin mijaatu jechuudha. Yeroo tokko viidiyoo godhanii poost gochuuni kanuma malee hojiin hin dhiifamne. Hojiin viidiyoo yuutuubii irratti gadhiisuu dhiisus tasuma hojii hin dhiisne jechuudha. Kanaaf yeroo kamiyyuu yoo yuutuubii irraa badee waan an hojii dhiise isinitti hin fakkaatin jechuuf anin jedhe inshaallah. Ramadaan akkamii qixxee gaa jira rabbiin inshaallah khayrii isaa hunda nu haa waffaqu. Badaa fiige miti inni dhala ammoo badaa fiige subhaanallah. Egaa akkasii inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.